Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanalii Miidiyaa. Ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jedha. Egaa warrootiin haaraa taatanii gara YouTube chaanalii kana dhuftan subscribe taasisuun maatii YouTube chaanalii kana ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma warrootiin maatii YouTube chaanalii kana turtan immoo share, like, comment gochuun haga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Keessumaayyuu warrootiin paaspoortii haaraa baafachuu barbaadan akkasumas paaspoortiin keessan expired ta'e damaged kan ta'e yookaanis immoo kan isin jalaa cite dabalataan ammoo arjentii isa jennu yookaanis immoo astokkaay guuttachuudhaaf warrootiin barbaadan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf like gochuun hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhimma onlaayiniidhaan paaspoortii appilaayi gochuu akkasumas ammoo naashinaal ID keenya erga baayomeetirik rejistireeshinii yookaanis immoo ashaaraa keenya kennuu xumurreen booda naashinaal ID'n keenya hojjetamee nuuf qophaa'uusaa akkamittiin akka adda baafannu warrootiin gama chaanalii telegiraamitiin na gaafachaa turtan akkuma isiniif ibse kallattii saniinidha jechaadha. Warrootiin ammoo paaspoortii haaraa guuttachuuf yookiin appilaayi gochuudhaaf barbaadan akkuma viidiyoodhaan argaa jirtan gamanumaan appilaayi godhachuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Akkasumas ammoo paaspoortiin warrootiin paaspoortiin astokkaay jalqabeeraa jettanii na gaafachaa turtan eeyyen jalqabeeraa. Innis kan isiniif raawwatamu guyyaa 2 akkasumas immoo guyyaa 5 gidduuttidha jechuudha. Kanaafiyyuu gama keenyan arjentii appilaayi godhachuu ni dandeessu. Akkasuma warrootiin ammoo paaspoortii haaraa baafachuu barbaadan ammaatti appointment datein yookaanis immoo guyyaan baayomeetirik rejistireeshinii keessanii kan isiniif beellamamu ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 fi sanaa ol ta'uu danda'a siistamni akka appilaayi ta'anii. Garuu baayomeetirik rejistireeshinii keessan xumurtanii ammoo miseejiin torbee 2 ji'a 1 gidduuttis galuu danda'a waan ta'eef bilbila keessan banaa gochuu akkasumas ammoo gama appilaayi karaa guutaniin yookaanis immoo warrootiin nu biratti guutanii paaspoortiin keessan fudhachuudhaaf yookaanis ammoo ashaaraa erga kennitaniin booda isiniif raabsamuudhaaf qophaa'uusaa nu gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa gamanumaan appilikeeshinii staatusii irratti isiniif laaluu ni dandeenya jechuudha. Warrootiin gama keenyan appilaayi gochaa turtanis ammoo irra deebiidhaan kanan isinitti himu appilikeeshin nambarii keessan yoo xiqqaate appilikeeshin nambarii keessan dagachuu hin qabdani jechuudha. Kanaaf bifa sanaan paaspoortii keessan appilikeeshin nambarii sana risiitii keessan baafachuu dandeessu jechaadha. Warrootiin ammoo paaspoortiin keessan expired isin jalaa ta'e yookaan tajaajilli darbe ammoo paaspoortii keessan addisfachuudhaaf yookaan haaressuudhaaf ammoo ji'a 1 qofa jechuudha. Baatii 1 qofa keessatti riiniyuu isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa sanaan baafachuu dandeechuu isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo warrootiin haaraa guutuu haareffachuu barbaadan bilbila asii gaditti isiniif maxxansinuun nu dubbisaa isiniin jechuun barbaada. Bilbila asirratti isiniif kaa'ame kanaan nu dubbistanii akkasumas immoo chaanalii telegiraamii diskiripshin booksii jala jiru irratti jooyin gochuudhaan achiinis nu dubbistanii bilbila keessan akkasumas foormiiwwan barbaachisu nu faana haasoftanii guuttachuu dandeessu. Paaspoortii haaraa baasuudhaaf daamejid kan ta'e sirreeffachuudhaaf akkasuma kan tajaajilli darbe haaressuudhaaf ammoo foormiiwwan barbaachisan hunda isaanii viidiyoo qabadhee kanan isiniif dhiyaadhu. Kanaaf keessumaa ammoo warrootiin jalqaba isin hubachiisaa ture jijjiirama amma dhufee wal qabatee paaspoortiin amma kan bahu karoora jiru waggaa 10f kan fayyadu ta'uu isaati jechaadha. Inni kun beeksisaa yookaan immoo ibsaa immigireeshiniin kenneenidha jechuudha. Kanaaf warrootiin paaspoortii harkatti hin qaban paaspoortii keessan baafachuun akka harkatti qabattan isiniin jechuun barbaada jechuudha. Inni biraa qoqqoodee paaspoortii haaraa irratti maal akka barbaachisu haaressuu irratti maal akka barbaachisu daamejidii isaan daataa korrekshinii yookaanis immoo sirreeffama umurii iddoo dhalootaa maqaa maaliif kan barbaachisu immoo viidiyoo biraa qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhu jechuudha. Kanaaf ammasitti immoo YouTube chaanalii kana like gochuun akkasumas immoo subscribe gochuun cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Ammaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo biraatiin kan walitti deemnu ta'a.